oduu amme taayee danda'a paartiin badhaadhinaa ugguramu qabdi jechuudhaan gaafa deetaa ministeera nageenyaa fi miseensi caffee oromiyaa duraanii obbo Taayee Danda'a paartiin badhaadhinaa horaa lammaffaarratti jechuu hirmaachuu na dhorke jechuudhaan himatee akka ugguramtu paarticha mana murtii gaafate. Qondaalli paartii badhaadhinaa duraanii Taayee Danda'a taraa takka Dooktar Abiyyiidha kasasa mana murtiitti aanaa dhiyaatu jaa taraa takka immoo ammaan tana paartiin badhaadhinaa ugguramuu abdii jechuudhaan gaafatee jechuudha. Kanatti aansuudhaan hooggantoonni poolisii federaalaa Iraanii wajjin waliigaltee tikaa mallatteessan kaleessa Israa'eel wajjin waliigaltee mallatteessan arraanta immoo Iraanii wajjin waliigaltee mallatteessaa oolan dippiloomaasii biyyoota lamaaniitii fi hariiroo akkasuma waliigaltee waliin tikaa jechuudha waloodhaan hojjechuudhaan waliif tumsuudhaan harratti waliigaltee mallatteessan. Itiyoongaa yeroo jechuudha diinonni isii ollaanni isii jechuudha diinummaadhaan diinonni isii itti jechuu gamutti isiin biyyoota gurguddaa wajjin waliigaltee ni raawwatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan bulchiinsi yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa lafti Tigraay paarsantiin 40 humnoota alaatiin to'atamtee jirti jechuudhaan dubbate. Akkasuma xiyyeeffannoon itti kennamee fi lafti tunis jechuudha gara jechuudha deebitee akka jechuudha uummanni buqqees nagayaan lafa isaanii bakka irraa buqqee irratti deebi'u xiyyeeffannoon kennamu qabaaf jechuudhaan gaafa. Ambaasaadara Jarmanii fi taajjabaa gamtaa Afrikaatii wajjin yeroo marii taasisanitti Jeneraal Taaddasaa Warradaa kun jechuudha lafti isaanii paarsantiin 40 humnoota alaatiin to'atamus asumatti dubbatan. Kanatti aansuudhaan paartiin Dimokiraatawaa Walloon naannoo ta'uu qabdi jechuudhaan dubbatee akkasuma mootummaa irra deebiin gaafate. Walloo yoo naannoo hin taane mootummaan xiyyeeffannoo kenneef jechuudha naannoo hin goone ammas tarkaanfii itti aanu ni fudhannaa jechuudhaan dubbate paartichi. Kanatti aansuudhaan Jibuutiin lammiilee teenya ammaas ugguruudhaan uffata tokko malee dhiiraa fi dhalaa dubartii daa'imman harkaa qabdu hunda guurtee ofirraa jechuudha baasaa jirti. Asirratti miidhaadhaas dhaqqabsiisaa jiraachuun dhageeme. Akkuma viidiyoon jechuudha miidiyaa kana guuturra deemaa jirtutti uffata isaan fudhatanis irraa facaasuudhaan humnaan jechuudha kaanistumaa guuranii jechuudha gara biyyaa ofirraa deebisanii jiran. Dhugatti kun waan nama aarsaati ammaas salphina uummanni keenyallee jechuudha osoo jechuudha biyya namaa gizee dura mootummaan jechuudha biyya Jibuutiin silaa biyya waan fakkaattu naannoo aanaa tokkicha jechuudha gaafa na keessaa baajee labsii dabarsee jee tokko isin kannatti silaa keessaa bahuudha qabdan ture. Haa ta'u garuu mootummaan jechuudha keenyaas mootummaan federaalaa ummata kanaaf xiyyeeffannoo kanneen jechuudha nagayaan naa deebisaa jee irraa fudhachuudha qaba. Kana asuma mootummaa federaalaa gaafanna mootummaa Dooktar Abiyyi jechuudha. Ammoo lammiileen teenya ammaas irra deebinee biyya namaa xiqqaattus guddattus isaaniif biyya narraa baagise yaan irraa baa ammaas ganaa immoo tartaqa irraa isin baafna seeraan ala biyya namaa hin seenina miidhaa isin irra geessuutu nuus aarsa nuus guba akka malee nuus gaddisiisaa jechuudha. Isin miidhaa isin irra gee nutis miidhaan teessan nu dhaqqabdi waan ta'eef ni ilaalanna. Kanatti aansuudhaan kanuma wal fakkaataa jechuudha Somaalilaandiin ammaas lammiilee biyya teenyaa jechuudha lammiiluma jechuudha seeraan ala biyya isaanii keessa jirtu ofirraa baasaa jiraachuun dhageme. Kana immoo kan ta'ee fi akka ibsi achirraa bahetti Somaalilaandiin waggaa kabajachuuf waan deemtuuf erga jechuudha Somaaliirraa jechuudha biyyaaf dandeessi taatee cabxee ifiin bulchaa jirtu waan jechuudha guyyaan sun geef maayii 18 irratti jechuudha guyyaa fottooqa jechuudha nuti biyya taanee Somaaliirraa fottoinee ijaarree jiraannee jechuudhaan waggaan kabajattu waan geef saniif ofirraa baasuuf dirqamtee jaan kana duuba uummanni achi keessa jiraatu maaliif waan ta'e nuuf hin galle kan ofirraa baasaniif garuu haala nageenya jechuudha eegumsumaa fi ofirraa baasaa jirtii oduun jettu jechuudha achirraa nu dhaqqabee jira. Somaalilaandiin tan hanga ammaan tanaa Soomaaliyaan qaama kiyya jee jechuudha if jala dhoorkaa jiru lammiilee tanya achi keessa jirtu ofirraa baasaa jirti. Jibuutiin gaatan yaani erga cabxee erga jechuudha biyya taatee if jaartee lammiilee tanya irratti tarkaanfii fudhanne kunis akkasii gurra isin buusuma. Kanatti aansuudhaan sooressa Oromoo Adeeroo Yaadataa Junaydii ilma sabaa kan Oromoof jiraatu yeroo hunda Oromoo cinaa jiru an qabeenyi kiyya Oromooti lubbuun tiyyaa'u qabeenya Oromooti jee Oromoodhaaf waan qabu hunda gumaachuun gareen takka jechuudha gosa galchuudhaan olii gadiin deemaa jirti gaa.
baa Oromiyaatti zamana kana waa'een gosaa waan akka malee finiinaa jirtuuf ammaas irra deebi'ee namnummaan tokko kan silaa gudda jaaniin ajandaa kaasuudhaan ammaan tana ummataaf ajandaa godhee akka gosatti finiinsaa jiran. Kana nuti waan jennuuni obboleeyyan keenya as keessa gosti nama isiin fayyaddee fi nama isiin waa gooteefis takka hin jirtu. Isin ijoolleen miidiyaa hawaasni miidiyaa yeroo hunda jechuudha wanni mobaayila qabatanii teessaniif teknooloojii addunyaan itti jirtu hordofaadhaati waa jechuudha kalaquu yaadaa malee as keessa gadi yaatanii gartee miti wasaka kana waan hin taane laaqatina yaaqi kana isiniin jenna adeeroon ilma Oromooti. Qabeenya Oromooti. Qabeenya miliyoona 60 Oromooti jechuun qabeenya Oromoo miliyoona 60ti. Kanaaf akkasitti hubadhaadha. Kanaan jechuudha walitti buutanii waan hin taane maasis daranuu jechuudha summii biraatu wal keessa duraanuu uumtanii jirtanii bifa haaraan irra deebiftanii waliin jibbinaa waliin dheessinaa walirratti hin duulinaa kana dhaabba isin hin jenna jechuudha silaa ajandaa baasuuf gosatti rarraasee fidee jechuudha ol darbee kuni waliin isin dho'ee isin jidduu fayyadamuufi daldala hattuutis beekaadha isin hin jenna kanarratti akka walii galatti jechuudha sooressi adeeroo yaadataa Junaydii qabeenya Oromoo miliyoona 60ti inni abbaan qabeenya Oromoo baay'ee jira mee tokko hanga isaa kan uummata Oromootiif jechuudha ertemi lubbuun tiyyaa uummata Oromootiif taatii jee jechuudha waan qabu uummata Oromootiif kannaa jiru ni jira kanaaf jechuudha gize ibsamu adeeroo yaadataa Junaydii jechuun tokkicha kanaan ibsama qabeenya Oromoo mootummaan isaatu qabeenya Oromoo miliyoona 60ti akkasitti hubadha akkasuma qabadha. Oduun biyya keessa qabanne kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina jiddumaan oduu dhageeffachaa jechuudha mallattoo gurraatti argame rigirtoona tokkodhaan subscribe godhuun dagatina maatii keenya ta'a nuti dabalama maatii keenya ta'a akkana isin jenna Suudaan keessatti jechuudha lammiileen teenya ammaas rakkoof saaxilamtee jirti gareen gama lamaan jechuudha wal waraanaa jirtu ati garee isinis garee tana deeggartan kunis garee tana deeggarta jechuudhaan akka malee jechuudha ugguranii akka gabbaaniitti waa bitatanuu dhabanii beelaanuu saaxilamaa jiraanuu rakkoo garaagaraatiin saaxilamaa jiraachuu odeeffanneeti jirra. Kanaaf asumaan jechuudha kallattiidhaan namoota Suudaan keessa jiran kan hin dubbises niin qaba waan hin ta'eef namoota hedduu warreen jechuudha na barbaadanii keessaan na dubbisanii impoosidhaan natti arganii jira ammoo mootummaan biyya teenyaatis jechuudha xiyyeeffannoo kannee fi lammiilee isaa yeroo jechuudha Suudaan wal waraansa jirtu kana keessatti akka lammiileen teenya bakka hundatti hin miidhamneef gara biyyaa deebisuudha qaba. Akkaataatti deemuu dhabne malee silaa deebi'uudhaaf fedhii qabnaa jechaa jiran jechuudha jiraattonni Suudaan keessa jiraatan lammiileen teenya. Kanatti aansuudhaan Israa'el guyyaa arraan tanaa jechuudha haleellaa buufata xiyyaara Yemen irratti raawwatteen akka malee xiyyaara hunda barbadeessitee jirti. Ammaas irra deebiidhaan nuti haaloo huutiin nu goote baanne jechuudhaan dhaadachaa jirti. Yoo ammaas taa'uu baatte irra deebiidhaan itti deebifna huutii guutuun ni barbadeessinaa jechuudhaan ministeerri jechuudha Israa'el dhaadannoo irratti argama dhaadachaa jira. Dhugatti buufata xiyyaara Yemen yeroo isiin rukututti jechuudha ibiddichi irraa balbaluu fi akka malee jechuudha dhooytee jirti haa ta'u garuu lammiileen teenya warreen Yemen keessa jirtan ammaas if eeggannoo godha maaliif jennaan Yemeniis tumsa jechuudha Falastiin ta'aa jirti Israa'el ammoo guutumatti jechuudha warra silaa Falastiiniif tumsaa jiru tokkollee dhiisaan jirtu jechuudha asichuu taaltee as dho'aa jirti haa ta'u garuu Israa'el tana rabbi haa balleessu hundaafuu isin lammiileen teenya jechuudha akkattuu biyya baqattummaa keessa jirtanii rakkoo keessa jirtanii if eeggannoo godhan dhaamsa keenya. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa hayyama hajjiin malee makka seenuun riyaala 20 nama adabsiisaa jechuudha ministeerri hajjii Saudi Arabiyaa dubbatee jira. Kanaaf gaa Saudi Arabiyaa keessattis lammiileen teenya jiime kun jechuudha kana finnaan ka Arafaatti ana waan ta'eef ammarraa sochiin jechuudha akkaan eegumsaatis kan tikaa Saudi jechuudha waan jechuudha sochii jiruuf waan eegalaa jiruuf if eeggannoo godhaa jechuudha deemsa deemtan keessatti imaltan keessattis akka gaariitti jechuudha if eegaadha isin jenna rabbi isin eegu rabbi isin tiisu. Koncuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduuleen arraa qabane guutuun kana fakkaata kan biraatiin angola deemtu sheer duwwatu irraan facaasaa an kan isiniif dhiyeessu oduu ammeetii oduulee guyyaa jechuudha oowwituu haaree addunyaa guutuu jechuudha baafi dhiyaa kaabaaf kibbaa bakkayyuu walitti qabeetiin isin biraan ga'e isin ammoo jechuudha irraa fayyadamtanii jechuudha sheer gootanii facaaftanii uummata hundaan ga'uun isin laallatti. Kanaaf ammaasis mallattoo gurraatti argame rigirtoona tuquudhaan namoonni haarii amma gama chaanaala kanaa dhuftan maatii keenya ta'anuu dabalama oduulee dhugaa qofa isin biraan geenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.